Sena dandeen gadda isiin nyaa injirtuu sargeen injirtuu aboo huccuu hunda bitannee tattaa'u jira yoomii ennaan nu didde. Ay sargeen injirti. Inshaallah. Qophoofte? Akka qophooyinuree isin egaa isin maatiituun godhare maal jechuudha. Bifa kamiin akka qophooyinu nuti ajajamtoota. Ati miilee ta'uu qabda. Alaraasi. Yaa. Sakaraatti dheeressaa egaa warra sooshaal miidiyaa hunoo sargii dheengaddaa humzaa waraabee takka maakii barbaada namuu silkii bilbila akkana godhee akkana tachi seenanii sargii san keessatti sargiin sun sargii maqaa sarpiraayizii maqaa himuun hin ta'uu jaabeeytee hamsaan taa'e. Muudii qabata. Wallaahi yoo meeqa sargiin biyyarraa na gaafatan noo hin jeetu sargii ishiitii miti. Noo meeqa na gaafate innis nama uummata hin garsiisne halaala dhaabbatee sargii ta'uu malee abbicha kamii anuun arginu. Namni bilbila keessan akkana jee achi duuban akka waan maggaarajaa duuba jiru akkasitti ilaaluu turan adda baafachuuf. Yaani qalbii nama hin dhaabin achi fedheeti. Nu qalbii nama hin dhaabne. Agarre sargii matanuu agarre. Nama wal fuudhee ture. Hamzaan ta'uu raabita akka Hamzaa jiru. Sargii mana keessaa ta'uu ooltu. Mana keessa yaa. Maal warra mana jala taa'ee ilaalu sun iyyuu waa'ee sargii hin beekne malee akkamitti namoonni gurguddaan kun ganna mana keessatti wal fuudhan. Eegalaati jaanii ture sargiin ishee hedduudha tarii eegala ta'uun oolu jaanii barbaadu turan. Aglaaf shirri. No, shirri ko bar nam lama ko fare ba lama ko ka badil sanin na mage. Hai. Oh, nama lama ne da. Pagi. Ajaiba, tabe itu sudah kita ni. Entau nama lama rol taran. Entau. Shirri tis inshallah. Achin kaba gamanan kaba maluman namange mashakka adilasa. Hat shirri dele da. Walin qoofani. Amaan garrabiin beeytu mi'ati waa takkallee. Bira kakkenne birayaan tisiisine akka bakka maciisanii hidhatanii fudhatan. Akkasitti wanti jaa nama dhaga'ama gizee biyyaa ba'anii kophattii kana haalaan nama dhaga'amu. Museenanni beeyti jeetii yaada fiilingii kanaa kiidii. Doo kophatti haalaan namatti tola jiran sobiinatillee. Ati eenyusitim? Warra heerumeetti warra biyya alaatitti kophatti heerumeen natti. Inumaayyuu ka faamiliin nama gurgurtu sun namatti hin tolu jedhan taraa takka haadha gurbaatu dhufa, taraa takka obboleessa dhufa, taraa takka abbaa dhufa, taraa takka obboleetti dhufa, taraa takka hiriyoota dhufa. No, isaan beekan isaanillee saa dhufaniif isaan dhufne ni beekan dhiisi doktor. Dhugaa ni beekan sa'aatii tam akka dhufaniif saa akka. Garuu wani biyyatti akka naannoo keessanitti dhalaan dubartiin takka gizee heerumte. Guyyaa meeqa akkami mushurraan gara wanni dubartii kaan adda godhu maaliif mushurraame biyya naannoo keessanitti. Gizee heerumsiisamu. Dubartii kamiin adda godhu yaani jechuun naan galle adda baase. Nuti Harargee keessa adda wanni jaamaan jiru. Heerumni jiru. Amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti akkami beektaa? Amma makiina osoo biyya jiraatte. Fakkeenyaaf makiina osoo biyya jiraatte akkam beektaa? Akkam. Yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e. Fakkeenyaaf jennu ati magaalatti hidhatte baadiyyaadha? Baadiyyaa. Ayyee. Amma yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e anoo ijoollee baadiyyaatti waan ta'eef aadaa kana nama baadiyyaa beeka malee kan magaalaan beeku. Baadiyyaatti amma yoo manni warra ibsishaa baadiyyaa ta'e akkamii bakka ibidda bira taa'aniitiin nyaata itti godhatan argite? Midijaa achi olitti wannoo itti ijaaran gardoo argite gardoo akka masjiida keessatti dubartiif dhiira addaan qoodanii kana. Gaarraja ayyee. Gaarraja huccuu ni miti. Gaarradoo huccuu ni miti.
بالا بردافتين إجاراني أيه نوتي خير إجاراني تكيزة بكتشيف تطول شريفي قال ميزان وفاتا الرعي يافتي أجتي halkan lafa galgalaa waarii asii itti ol gadhiisan korma. Ayyee. Anta biyyaa siifin himaa deebinee Tambooda pirimeeligiin waan can achitti eegalama jechuudha. Akka dirree kubbaa miilati jechuudha. Achitti wal gaaxxamanii abbaan mooyata hin mooyataa. Tambooda ganama mushurraan ganama subiin kaatee osoo namni hirribaan kaane shaalii kana uffattee akkatti akka fuula ishee argitetti deemtee gabbaatee ficcooftee dhokattee fiidee ol deemtee achi bakkatti ciifti. Guyyaa 15 achi keessaan baatu. Achi waan rabbiireef achuma keessatti funaannatti jechuudha. Waan jaarsi itti darbu, waan soddaafi itti darbu, waan maal itti darbu achumatti funaannattee gabbattee tuma quuftee garallee quuftee waan dhufteef illee argattee quuftee gabbaati. Jechuudha. Inni soojjumaan jira gidila san hunda. Inni ni gide masiin beelofte dhaqee waa nyaachisa. Okay, bareeda. Nuti keenya akkasii miti. Akkami keessa. Nuti keenya baadiyyaa donis intala baadiyyaati. Eshi. Aadaadhaa kun waan abboota fa'aa wanni kenna wallaahi kan wannoo kenna. Nu gaafadhu jaa abdii muktaar. Amma naannama ordiin baadanitti wallaahi akkasi mushurraan. Okay, amma. Baatiif haa ta'u guyyaa 15 haa ta'u beeku malee gadi baatu. Yoo ta'u gabbaatu akkami yoo gursummeetti taate ta duraan heerumtee baatee lammata sadaffaa heerumaa jirtu fa'aa yoo taate malee ta'uu gadi baatu. Akka harargeen tun bal'oodha. Naannoo itti dhaladheetti ani immoo intala baadiyyaati. Harargee keessaa baadiyyaatti hin dhaladhee cumatti guddadhe. Nuti harargee keessatti heerumtee fi heerumneen hin jiru tokkuma yaani heerumni heerumuma yoo duraan heerumtee lammaffaa deebitee heerumtees akkasuma ulaagaan sun garaagarummaan gaa yoo wanta eegala san ta'e malee soo tokkuma. Rakkoonni harargeen ijoollee xixiqqoo tana kannan waggaa 12 waggaa 14 akkasitti kannamanii mireeggoo heerumtee. Waa warri eegu wayiiti jira. Eshi. An kan aada dalaal safuu maalii naan hin jeena sababni si aanaa miti namni uume deema warra gaggaduu Itoophiyaatti. Aadaa nama ramma waa'ee aadaa. Aadaa harargee keessatti dubartiin takka ijoollummaa yoo heerumte ta'e maatiin ulaagaalee isii jechuun ijoollee waan ta'eef boona eegan. Ni eeganii guyyaa 3 au guyyaa 2 akkasitti waan amma jettu san ni godhanii dirqama maatii dhaqu qaba. Haalaan geelamuu deebi'an. Yaa egaa guyyaa sanii yoo intalti taphatanii kan booda guyyaa sadaffaa warra soddaa deebi'an. Yaa guyyuma taphni taphatame booda guyyuma taphni taphatame galgaluma san owwutumatti izuma san bariisaa lafa bariisatti yoo lafti illee fagoo ta'ee subii akka dhaqamutti akka lafti osoo hin bariine dhaqamutti. Abbata galchan. Yes. Itti guutee. Kala himaa jira kun warri aadaa beeku. Egaa sabbata wanta jaa sabbata jechuun sabbatuma normaaliidha namu kanaaf jedhii adii sabbata mudhiiti so aadaa harargee keessatti isa intalti safuu qabdu yookaan intalti ulaagaaleen ishee guutame guyyuma san guyyaa ayyaama wanta jaamu jira naannoo baadiyyaa fa'a. Guyyaa ayyaama heerumanii guyyaa 3 ta'uu danda'a 2 ta'uu danda'a sanii olillee ta'uu danda'a so sun gizee dhumatee intalti sun kabajaa qabdu ulaagaan ishee guutu taanan yoo hin qabnellee maatiin hin bahitu waan ta'eef hiriyoottan ollaa maal yaammataniiti tatta'anii eegan. Warri gurbaatis guyyaa isin gurbaan isaanii guyyaa sanni beekanii baadiyyaa amma gandananii haruma isaan qawwee dhuga.